Naannoo Amaaraa tasgabbii keessa seenuun isaa bal'inaan erga ibsamuu jalqabe. Torban lamman darbanii asii yeroo jalqabaatii fi godina Walloo Kaabaa naannoo magaalaa Qobbootti humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo jedhamanii beekaman gidduutti lolli taasifamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraata magaalaa Qobbootii fi hojjetaa mootummaa akka ta'an kan himanii namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne akka ibsanitti dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan deeggarame kamisa kaleessaa barii irraa kaasee amma halkan walakkaatti gara sa'aatii 18 fi dhaga'amaa ture. Dhukaasichi kan taasifamaa ture humnoottan mootummaatii fi garee faannoo gidduutti akka ta'e kan himanii jiraataan biraa bakka lolichitti taasifamaa ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo argachuun rakkisaa akka ta'e ibsanii lola kanaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan ga'uu akka danda'u ibsaniiru. Lola kana ilaalchisee aanga'oota godina Walloo Kaabaatii fi bulchiinsa magaalaa Qobboo irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa lola kana ilaalchisee amma ammaatti ibsi kennani akka hin jirre kan ibse gabaasni Masfin Arraagee manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa walgahii hagayya 20 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasise irratti ibsa kenneen naannichi balaa gareen hidhattootaa geessisuu yaalan irraa dandamatee gara nageenya isaa duraatti deebi'aa akka jiru himamuusaa yaadachiiseera. Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii socho'an faannoo fi mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun naannichi ammayyuu sodaa nageenyaa keessa jira. Bara barnootaa amma jalqabaa jiruunis galmeen barattootaa bakkoota baay'eetti hanga ammaa hin taasifamin akka jiru namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam Lixaa aanaa Maccaatti abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaatti himan akkasumas maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feene hanga ammaatti galmeen barattootaa hin jalqabiin akka jiruu fi bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti argaman baay'een isaanii manca'uus dubbataniiru. Itti aanaan biiroo barnootaa naannichaa Mokaannin Xaddame tibbana sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin galmeen barattootaa naannicha keessatti hanga ammaatti dhibbeentaa 37 qofa taasifamuu isaas ibsanii turan. Akka biyyaatti barnoonni torban dhufu keessa kan jalqabamu yommuu ta'u yuunivarsiitiin Gondarii fi Walloo kan naannoo Amaaraa keessatti argaman eebba barattootaa kan bara 2015 barnoota isaanii xumuranii rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee jiruun yeroo biraatti dabarsaniiru jedha gabaasni Keenedii Abaatee Finfinneerraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo erga wal waraansi Sudaan keessaa jalqabee kaase baqattoonnii fi koolugaltoonni 35,000 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii jaarmiyaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii UNHCR ifoomsee jira. Bafqaaduun itti fufa. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaa dhimma baqattootaa irratti hojjetu yookiin UNHCR fi Itoophiyaatti itti aantuu bakka buutuu kan ta'an Margaaret Atiinoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan qubsuma naannoo Amaaraa bakka Kumar jedhamuu fi buufata Sharqollee isa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti argamu keessa qubatan dhibbeentaan 70 lammiilee Sudaan, dhibbeentaan 20 lammiilee Eertiraa yommuu ta'an, dhibbeentaan 5 immoo lammiilee Sudaan kibbaati. Qubsuma Kumaree isa magaalaa Matammaatti argamuu fi baqattoonni 10,000 ta'an dhiyeenya kana keessa qubatan keessatti dhibeen koleeraan dhalate namoottan 9 dhibee kanaan du'anii namoottan dhukkubsatanii 395 immoo wiirtuu wal'aansa koleeraa keessa seenuu isaanii bakka buutuun UNHCR ibsanii jiru. Jalqaba walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumame irratti hojiinii fi gargaarsi baqattootaa rakkina keessa seenee turus yeroo ammaa haala gaarii irra akka jiru kan ibsanii itti aantuu bakka buutuun UNHCR sagantaan nyaataa addunyaa WFP fi dhaabbanni misooma addunyaa kan United States USAID'n gargaarsa namoomaa addaan kutuun isaanii baqattoota miidhaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin beeksiseera. Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaatti reeffa namoota balaa lolaa mudateen du'anii barbaaduun akkuma itti fufetti jirutti jira. Gareen gargaarsaa yommuu reeffa namoota balaa kanaan du'anii barbaadaa jiranitti fi sochii deeggarsaa taasifamu akka hin gufachiisneef namoonni siivilii ta'an magaalaa Deernaa akka hin seenne dhorkaan kaa'amee jira. Miidhaa sababa balaa kanaatiin qaqqabe ilaalchisee maddi oduu Associated Press dhaabbata fannoo diimaa Liibiyaa waabeffachuudhaan akka ibsetti amma kamisa kaleessaatti lakkoofsi namoottan balaa kanaan du'anii 11,300 oli ga'ee jira. Namoonni 10,100 ta'an immoo amma ammaatti bakka buuteen isaanii akka hin beekamnes gabaasni kun dabalee ibseera. Ministeerri fayyaa mootummaa Liibiyaa Otumaan Abdul Jaliil akka jedhanitti amma ammaatti reenfi namoottan 3,000 awwaalame kan namoottan 2,000 immoo qophaa'ee jira. Kantiibaan magaalaa Deernaa Abdulmannaan Algaahaati dhaabbata televezyiinii Arabaatii fi akka ibsanitti namoottan balaa kanaan du'an amma 20 ga'uu danda'u. Sirni awwaalcha namoottan balaa kanaan du'an hariitiidhaan raawwachaa jirus dhaabbanni fayyaa addunyaa, Federeeshiniin Waldaa Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa akkasumas Waldaan Fannoo Diimaa addunyaa ibsa waloodhaan baasaniin sirni awwaalchaa jumlaadhaa fi hariitiidhaan raawwachaa jiraachuun isaa waan miidhaa seeraatii fi miiraa qabaachuu danda'uu fi itti yaadamuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dhaabbileen fayyaa addunyaa garaagaraa dhimma kana irratti ogeessota qajeelfamaa fi leenjii kennanuu bobbaasuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa lammiilee Liibiyaa balaa kanaan miidhaman 200,000 fi 50,000 ta'an gargaaruudhaaf gaaffii gargaarsa doolaara miliyoonii 71 fi qabxii 4 dhiyeessuun isaa beekameera. Yaaliin gargaarsa idilee addunyaa gareewwan gargaarsaa kan Itaalii, Masir,
Aljeeriyaa, Tuniiziyaa, Tarkii, Kataarii fi kan Yuunaayitid Arab Imireetii kan of keessaa qabu yommuu ta'u, Yuunaayitid Isteets dhaabbilee gargaarsaatii fi akka deeggarsa maallaqaa kennitu pirezidaanti Baayiden ibsaniiru. Daariktarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom dhimma Liibiyaa kanarratti ibsa kennaniin dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n buufata isaa Dubaay keessatti argamurraa gargaarsa dhimma fayyaatiif oolan toonii 28 ta'u gara Liibiyaatti erguu isaatii fi gargaarsa yeroo atattamaatiif kan oolu maallaqa doolaara miliyoonii 2 hojiirra oolchuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera. Walga'iin mootummoota gamtoomanii wiixata dhufu jalqabu caalaatti waa'ee lola Yuukireen keessa jiruu fi waa'ee misoomaa fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatu ibsameera. Walga'iin mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaan kan jalqabu wixata dhufu fulbaana 18 bara 2023 yommuu ta'u, baranas waggaa lammaffaadhaa fi waa'ee wal waraansa Yuukireenii fi Raashaa ijoo dubbii isa guddaa akka ta'u gabaasamee jira. Biyyoottan guddachaa jiranis rakkina isaanii kan yeroo ammaa waa'ee misoomaa, qaala'insa jireenyaatii fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatan ibsamee jira. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees walga'icha ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin We will be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities, and dramatic technological disruptions. Kan walga'iidhaaf deemaa jirru yeroo namummaan gidiraawwan jajjaboo fuuldura dhaabbachaa jirutti haala jijjiirama qilleensaa hammaachaa deemaa jirurraa kaasee amma walitti bu'iinsa babal'achaa deemaa jirutti rakkina qaala'insa jireenyaa dhabiinsa walqixxummaa ol ka'aa deemaa jiru jeequmsa teknooloojiin uumaa jiru keessatti uummanni addunyaa karaa waan badaa ta'e kana keessaa ittiin bahamuu danda'amu hooggantoota isaanii irraa eegu jedhan. Guterres itti dabaluudhaanis waa'ee lola Yuukireen keessatti taasifamaa jiruu fi kanneen biroo irratti mari'achuudhaaf bakki jira jedhanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti rakkoowwan yeroo ammaa addunyaa muudatanii jiran haala amma jiruun itti fufu taanaan namoonni addunyaa miliyoonii 500 fi miliyoonii 75 kiyyoo iyyummaa keessatti qabamanii turuu danda'u. Walga'ii pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii irratti hirmaatu jedhame kanarratti dhimma Yuukireen irratti manni maree nageenyaa walga'ii mataasaa akka taasisu ibsamee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimmoottan biyyi isaanii dursa kennuu qabdu irratti qibxata dhufu ganama walga'icha irratti akka haasaa taasisanii gabaasni Margaaret Baashirii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA'dhaaf kennu. Liibiyaa gama bahaa keessatti dilbata darbe obomboleettii rooba hamaa makatee bubbisee balaa guddaa geessisuun isaa gabaafamaatti jira. Caasaalee walquunnamtii lafa balaan itti dhaqqabe addaan citanii waan jiraniif baqattoota bakka balaan sun itti dhaqqabe quunnamuun hin danda'amne. Kan bakka sanatti dhiyaatu Bengaazii irraa jaallanneen baqataa tokko dubbisteetii jirti. Baqataan Alii Jibriil jedhaman kun waan dhagahanii fi beekan yoo qabaatan akka ibsaniif kan gaafatte jaallanneen akkanatti deebisuun jalqabu. Maqaan kiyya Alii Jibriil kanan jiraadhu Liibiyaa keessa Bengaaziidha. Nuti ijoolleen Itoophiyaa kan taane torbee darbe kana keessa galaanni bishaan dildilli qabee qilleensaan kan wal qabatee jiru. Namoota baay'ee miidhee jira, namoota baay'eetu du'ee jira. Kan namni gara nama 10,000 kan ta'u hanga ammaatti hin argamne. Reensi kan yaa'ee kan ba'e ammallee ittuma jira kan hin dhumne ammallee laftitti ka'e yeroo jalqabaaf darnaadha. Naannoo sana ijoolleen quba wal qabnaa walii dawwalla turre. Erga balaan kun mudateeti hanga ammaatti wanti wal argine hin jiru. Niitootiin hin jiru, silkiin isaan illee cufaadha. Namni duraan wal hubannu wal agarru hin jiran hagaatu amma torbeedhaa oli. Reenfa ba'u keessaa illee iyyaafamee dhabne gara reenfa ba'u keessa wanti argame hin jiru hanga amma. Balaan kun itoo hin ga'iin dura namni dubbistan jira maal siniin jedhan? Galata Amboo naannoo Darnaarraatii naa dawwalee ture. Naannoon sun akka ka'u itti himamee ture. Akka kun ta'aa jiru itti himamee ture. Namni keenya bakka dhaquu qabu, waraqaan qabu, bakka itti ba'uu qabu yoo ba'e silaa qabamee hidhamuudha. Erga balaan kun mudatee immoo namni bakka itti ba'ee hin qabu ga'a. Bengaazii fi iddoo darnaa kana gidduu konkolaataadhaan deemsa sa'aatii meeqaati? Konkolaataadhaan naannoo sa'aatii 2tidha. Bakka sana qofaatti hin dhaabbanne naannoo Darnaarraa ka'e malee Shahaad bakka jedhamu Beedaa Marit naannoo kanatti mudatee jira. Nuti yaaddoo guddaa keessa jirra. Saddaan naannoo keenya jiru baay'ee miidhamee jira. Innis bishaan gadhiisaa jedhanii illee ammallee dubbataa jira. Garatti ati baatu hin jiru. Nuti waraqaan qabnu farkaatu baay'ee yaaddoo guddaa keessa jirra. Konkolaataan deemsa sa'aatii 2 naan jettan Bengaazii irraa. Odeeffannoo lafa balaan sun dhaqqabe jiru eenyurraa dhaga'aa jirtu? Dhalattoonni Liibiyaa kan biraa deemanii deebi'an jiru. Reefuma bahaa jira malee hanga ammaatti wanti isaan Itoophiyaa waa arganii baasanii natti manii tokko hin jiru. Garuu reenfa baa'uma jira. Ammallee kan reenfa baasee dadhabee jennaan deebi'ee dhufe jira. Deemanii deebi'aa jiru, dhufaa jiru. Jararraatiin infoormeeshinii waan jiru hundaayyuu jararraan argadhaa jira. Maaliif lafa balaa sana deemu? Lafa balaa sana obbolaa qabu, haadha qabu, abbaa qabu. Reenfiin bahaa jira jennaan reenfa kana barbaacha deemu gaa. Bishaan fidee nu biratti gataa jira kun reenfa. Fedheen gadda kaleessa maleen olle baharri Darnaarraa fidee naannoo itti jirrutti nama 10 gate. Nu biraatii fuudhanii qabbaran. Sirri gaa walirraan citu namni kanuma barbaacha deema dhalataan biyya kana.
Baqataan sin beektan gara darnaa kan jiran baay'ina qabu. Namni nuti beeknu gara beedaarraa shahaadirraa darnaarraa baay'inaan jiru. Namni keenya sila karaan banamee jennaan namni as keessaa bahuu danda'u tokko illee hin jiru. Bakka balaan tokko argamerraa bakka nagaa hin jirutti socho'uu hin danda'u. Namni keenya haala kanaan miidhamaa jira namni keenya. Obbo Alii Jibriil deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Adda jaalanne atillee baay'ee naa galatoon. Inni hordofaan irraan fagaatee